afcarraa nuu kan nuu keessanitti hedduu ulfaadha dabbaalee fi murtiin. Hawaasni keenyalleen haboruutis hawuliitis dhaloonni jirtu kuni akka aadaa heeraa keenyaatti yeroo haasofnu teessanii gamaa gamana oduun goriin nu dhageeffachuu keessaniif galatooma. Itti aansee gurmeessaa wanni si yaammannee fi nama lama jala dubbiin goruu dandeessi. Nama sadii jala dubbiin goruu dandeessi. Kanaafi yoo gartee kan gartee waanu jalatti kan hafan taate kanaafi mee yaadee isa dhagahame waan asirratti waan maammeen illee jee dhageesse maammee kana ragaa murtii guutoo yaame dabbaal bayyuu keenya yaame yoo rabbii keenya biraan taate Absalaam murtii guutoo yaame wanti irratti ijoon dubbiidha faamilii bakaandiiti. Faamilii bakaandiiti irratti asdee bu'ayyee usneeyaa asdee bu'ayyee fudhanne dabbaal maal fudhanne asdee bu'obsa. Murtiguutoon addeebisa murtiguutoon addeebisa harbisu taadda. Murtiguutoo koo deebi. Murtiguutoon addeebisa yoo rabbitti amantan. Waa faruun deemu fincaanee ta'uu fadhuun kaawwan. Fincaanee obsaa Murtiguutoo yoo haa isin Alex Taayee kan oone tammalee ani komii hawaasaan danda'u nan narraa naqa yaa hin danda'u. Taayee nu rabbashaa siin jennee dhiibne. Alex Taayee nu rabbasha. Irra yoo inni rabbashaa naan mataan isa dhaabu kun as dubba jiraan haa dubbatu. Maaltu si dhageeme Alex siyaasaa kanarratti? Assalamu alaikum. Alaikum salaam. Waalaikum salaam warahmatullahi. Ana wanni dhageenye maanguddoodha sinii maanguddoo jalan dubbatanii garuuti wanti isin gochuu qabdanii maanguddoon erga wal ga'ee jarri kun isin dhaggeeffachuu jiraatii fi galatoomanii duraan adeemsi xiqqoosii wanti laafe tureera sana sirreessaa siniin jechuudha jennaan isin galchuu jennaan gadi buune amma immoo wanni isin gootan namoonni wal himattanii fi himatamtanii jarri kun maanguddoodha nama gurguddaadha akka jaarsa haarriitti dhaggeeffattanii inni badiin itti murame badii sana dhibbatti fudhatee dhiifama gaafatee bu'u wanta jiru immoo waliin sirreessuu danda'uu qabdu malee walitti wacuu yookaan girrisaadhaan deemuun sirrii miti dhimmi kun har'uma goolabamuu qabaa siin jechuudhaafi waan ol nageessitan. Laali akkas otoo hin taane nuti yaada uummataa akka fudhannuufi yaadni ati si dhageeffame kun amma nama hedduutti dhagahama yaada nama hundaa yaada nama 5,000 dhaggeeffachuurra murtee hawaasaa ayaa egeree hawaasa keenyaa kadur heera abbootii teenyaatiin dubbii dubbachaa jirra. Yaada kee kana fudhanne meeqaantam kan yaada akka keetii kana qabuu jira. Kanaafi ati as jala yaada adda addaa barreessinaan yaada sirraa baase nama hawaasa keenya hawaasa kutaa biraati irraa illee carraa fudhannaa loogii akkasii odoon taane kanumaaf si galchine yaadni akka keetii kun nama hedduu keessa jira. Galatoomii ulfaadhu amma nuti murtee irra geenyee jirra. Murtee irra geenyee jirra. Ammas dhiifama dubbiin numti har'a murteessitun dubbii dhiifamaa odoon taane dubbii fayyisaa dubbii nama neefkaa qaluuti akka abbootii teenyaa kadursanii wal adabneeti fayyisaa obboleessa keenyaa bakka dubbiin itti galte irraa fayyisaa fuunee fi lafa namni hin dandamne waan ta'eef karra namaa seenee diigee waan ta'eef namni san yoo dabbaal taates yoo multiguutoo taates dubbii itti galchine fayyisaa obboleessa irraa fuunee heeratti murree biraa nama harma gubbaa dhiifama jee onni deemuuf hin jirtu. Sanuma isinis haqaan murteessaadhuma sanuma. Waa tokko as qabuun barbaadu. Nutis kana eegaa jirra. Yaada qeebrannee bu'ii Alex. Yaada qeebrannee bu'ii. Galatoomii Alex. Reefu nama abdi nabsoo jaamu maqaa dha'uu turtanii hin agarre laan gammaa. Eeywa. Awoo Profeesar Usme wayi waliin jennama. Ayyee. Jaarsaa tukkini jee jen. Haa boo. Akkini itti farda kiyyarraa kufe. Hayyee. Fardi kiyyaas gama kana laaleetiin anis gama kana laalee akkasittiin fardarraa kaaree jee jen. Abdi nabsoon kun dhufee laal kun takka barreesseeti ol naqaa galatoomii dhugaadha dubbiin akkasii abbaan fardaa gara biraa laalee fardi gara biraa laalee fardarraa kaaree. Abdi nabsoo raafuuna wanni ayye abdi nabsoo raafuuna ayye. Abdi nabsoodha takka raafuuna abdi nabsoo ol baasi kutakka. Murtee irra geenyee jirra waan taateef abdi nabsoo nu raafuudha dafa. Please. Abdi nabsoo hoto abdi nabsoo. Profeesar yoo bakka taran naa kennite waan naasir istimaal beeta abdi nabsoo noggaa ragaa bahu
Amma dubbiin. Sin nuti ofa san. Maaliif manguddo siidaan beekte san sin nuti ofa. Okay, jetaate. Aye, abdi nafsoo ol bahi. Arguutti jirtu badhaasa abdi nafsoo. Ilillii takka darbi. Warri modereetaraa nu gargaara. Waa darbii yoo jiraate kallattii mana kadhabetti. Saab dinobbo kan namni biraa jiraachuu jira mala Professor Nudis ka mee isa jira yoo jiraate takka takka barreessu. Amma bar na as jalatti. Jalana salaam alaikum kisakka ani dubbiin murtii guutuu haasa'u hin deemu manguddootis reeffama waan takka waa dubbadhu. Ayyee. Daqiiqa mata kanaa kanna. Badhaasa takka duraa reefu eenyu ganna buuse an jalqaballee dubbii tana seenuu hin feene. Osoon nan bu'a juuyi lakkii taa'eetiin taa'e yeroo jalqabaati. Talammadaati hoggaa murtii guutuu afaan dubbii dura eegalu dabbaalii fi murtii guutollee jalana dubbii tanaan duratti ni quuftanii isiniif taananii jennaani jaan isaan lachuu akkasii miti. Eega dubbiin deemtee hokkee wal qabuu geesse lakkii turumbaduun naan ta'u lakkii dabbaal naan ta'u lakkii badhaasan naan ta'u jechuun jalqaba wal gaafannee lafatti wal taanee wajjin muka horre odoo muka horaa jirruun luka wal qabnee wal gaddarbuu maaltu fide abdoon saalaa dubbatanaa qaama carraannaa kan nameen dubbatanaa dara. Badhaasa yoo manni kan kee taate anaaf itti dhuunfatti yoo rakkoon irraa qabaatte amma dhimma kiyyaa kan kaasaan jirru yoo ati kana darbite sinatti himi nama kana darbe sinatti himi manni kan keeti si garsiisa ani immoo nan boo'ennaan jalqaballee dubbii isin tuttura dhaqe malee seenuu hin feene ani adaba haa qabaannu haa wal kabajnu ani yoo abbaan na kabaje nan kabaja yoo abbaan dide akka abbaan beekutti wajji deema asirraa manguddoo fakkeessanii warri yaatan takkaffaa khaliifoo kanaan eegalii fakkeessitoota ni kijibdanii takkaa namni waadaa seenee dubbii namaa haasa'ee sirnaan goola ben jiru ni kijibdan wal beeynaa mire ragaan viidiyoon asirra jira akka nama qulqulluu tokkoof goggodhuu feetan hin utaalinaa. Turumbaduu garuu eessa karaarraa meeyne eessa karaarraa meeyne. Obbaa jalqaba dubbii kennadhaa janiin ijoolleen lachuu kennattu nuuf taanii jarri lachuu callise. Eega hokka isa qabame turumbaduun naan ta'u maaltu fide? Asirra deebisaa si hoonsii kanne asirra deebisaa hoonsii kanne. An deebisallee hin barbaadu galatooma. Nama si gaddarbillee nagadda jala beeysa. Itti fufa khaliifoo ka jala geeffadhu. Harka namura wallaahi anillee si gaddarbillee. Khaliifoo na folcha. Murtii guutuu osoo rabbiin sun maltee gabbu'ee isin dura taa'ee asii ragaa irratti ba'e. Ija dunuunfateetuma isin morma nageetti. Turumbadu jalqabumaan itti himee turumbadu waa'ee kan kee jalqabumaan gizeen dhufu turumbadu lakkii murtii guutuutti namni beeku. Dhufuun jeeboota Badhaasa. Beenus wallaalus arra heeramu deemu. Badhaasa Turumbadu bakki itti karaarraa meeyne ni jirti bakki biraa. Mee kutaka turumbadu har'aan tana numa ka dubbiin beene kana dubbiin jiidee numa harkaa qaba. Orsi usme ati nu booda dhufte obsilaa usme kiyya dubbiin si dura harkaa qabaachuu turre dhuftaniitu bakka kopheen boottiidhaan nama keessa ol yaatanii akkanumatti abbaa dubbiif hin godhina isin dura haasayaa turre karatti nutti dabalamte atillee akkasitti fayyaa ta'a nuufita nuti wanni feenu nageenyi bu'uudha jidduu fixaa yoo dandeessa garuu immoo kijibaan hin deemina. Dubbii nama fakkaanne irratti hin jissina. Aleeksi taa'ee ashqaabaacii maree inni galchahee waa'ee mana kan keetii fidhadhu ati. Yoo ati fixuu hin dandeenye hin fixuu hin danda'u jihudduu qabadhu gattaa warri fixu haa fixu. Fiidee basakkitee hoggaa walakkaa geessee dubbii harkatti dhaabbatte maree ol nu galcha huyyuyyuu hinjiin akkuma eegaltetti fixi fayyaa ta'a nagatti. Aya asuma taa'e muut gora duutaa hin bu'in ammas hin buusin haqa. Namni nama taajabu namni likkii namatti jiraachuun gaariidha. Amma dubbii dhumarra geenya jirra Profeesar Usme. Wanni ragaa gamanaa gamasii Abdi nafsoo nama jaa. Ani jalan ta'a nama biraa galfadha yeroman taa'ee isin dhaggeeffadha galatooma. Jalan ta'a arrakkoon qabu jala taa'ee irra guddaan bakka kijibneen nu qabuudhaaf galatooma. Ani jaarii gastii gubbaa taa'uun qabu dhaggeeffadha jala taa'ee isin dhagaa nama biraa ol galfadha haasaa isin dhaggeeffadha galatooma. Tole galatoom. Ani immoo ragaa akka kiyyatti yoo turumbadu Usme. Ragaa nama sadii fudhannee jirraa miti. Ragaa nama sadii fudhannee jirra. Aboo ragaan egaa amma jira laali Khaliifoo. Abdi Nafsoon kun wajjii jiranii yeroo osoo wajjii turan yoo jiraatan maal fennaree hin jiru. Abdi Nafsoon tokko bo'aati leebilii kanatu ni mul'ata ababaa darbiin nu rayyee haatis. Yoggaa namni tokko gartee nama kana naa fidaa jee himate nama san fidanii fiituma nama sanirraa dhaggeeffatanii waan nama lachuutu dhaggeeffatan fixan jechumaa fi
Tole. Turumbaduun nu sani gartee akkaataa nuti dubbii dhagge gartee keessaa walakkaa irraa seennee eegallus hogguu akkana fakkaatutti hogguu dura eegallu manguddummaa haasoo san dura haa turu malee manguddummaa aboo waan kana dubbii kanaa sidhaam naasumaa eegalla waan jirraa eegallee san akkumatti murreetti yoo gartee nuti akka malee murre hawaasni fi gartee namni komii qabus dubbachuu hin rakkoon qabu akkuma wallaala keenyaatti waan goonu kana goona har'a dubbiin akkasii nu qabdi quba qabaadhaa. Laali akkam seete namni ragaa sadii fudhanne murtiin ammoo ragaa sadaffaa kan onaa dhiyeessitan malee hojii ni dhiyeessinaaf. Murtii ragaa Sadii ragaa tokko wanni isaan dubbatan ni gahaa wanniin an barbaadu dubbiin akka naasirrooytu kan hin fedhu akkan ol seenen rabbii jaanaaf turumbaduu wal dhaba qabna turumbaduu obboleessa kiyya xiyyaaf waa'ee keetti deebina. amma turumbaduu isaa waa'ee murtee irra deebina amma Murtee keessanii deema uumaa. Tuttaa turumbaduutiif taisanii wayoo waliin maxxan nuti akka manguddootitti isin gidduun ni laalla. Akkuma kana laalaa Khalifa. yommuu wal dhaba keessa. San caayaa biraati. Khalifa dubbiin seefaan qaba dhaggeeffadhu deemannaa qabi. Reefu bakki hanqinni jiru maali ni beeytanii? Saafuu takkaa'uu ragaa murtii guutuu dhiyeeffate keessatti jarri waan dhageenye dubbannaa jaan malee waan dhageenye irraa hin hambifnuu jaaniin kakannasii galee dubbii bakka waa'ee ijoolleen tun ijoollee isaatii miti jaartii milishaatii miti yoo dhagahanii karraa akka irraan dhiifne takka ammoo yoo ka dhagaan taate akka dubbatan silaa waan sanillee ifa godhuu isinirra ture bakki dubbiin barbaadamaa jirtu bakka tanaa miti bakka tanaatti akka nan mul'ate. Kunis baatee jirti laal namni waan dhagee akkaan hin hambifne. Maameen dhufeetuma waa hunda ifa baase akkaataa manni. Waan laal jarri akkuma aadaa teenya dura akkitti wal qabsiisan waan hin dhagee akkaan himu waan hin dhageen akkaan itti ni daane waan hin dhagee akkaan irraan irrifne jaanii wallaahi billaahi taallaahi jaanii kakatan jarri. Amma isin hundinuu warra murtii himatu jiru. Isin hundinuu murtii himatu jirtan warrummaan asirra jiru obboleeyyan kiyya ani isinii kana hin dinne murtitti murteeffadhaa Hamza irraa eegalee ani kabajaan isinii qaba. Isinatti murteeffadhaa murtee kasanii fudhadhaa eega dubbiin murteedha. Ragaan reefu dubbateelleen ka'eef duuba deebi'amee akka laalamu feetan jara hirriibaa kaafneef inni yoo reefu agartaan salaam faadha waan gootan murtee keessan isinii fudhata. Isinumti murtee sirrii sana deema. Laale arra murtee guyyaa arraa kana abbaan fedhe uleen nutuma malee fedhe abbaan fedhe nu arrabsa malee arrabaas fudhanneeti ulees fudhannee akka rabbii sodaannutti akka sodaa rabbiititti adda galuu deemna malee wallaahi dabbaaleef hin qoosu rabbiin ilmaan kiyyan nagayaan nan galchin siifillee hin qoosu abbaa fedheefillee cinaan qaqqabu. Laal yoo turumbaduu waan nun jees turumbaduu waan nun jee waan isa fakkaatan nun jee yoo Hamzaa waan nun jees waan isa fakkaatan nun jee ammoo nuti ulee obboleeyyan keenyaa obsinee haqa rabbiitirraa oduun dabne dubbachuudha wanni nu qabu har'a sii galtee miti har'a eegaanii fi ragaan biraan barbaachisu jarri sadeen dubbatan naa guutuudha jette bismillaahi irrahmaan irrahiim yaa rabbii kiyya haqa kiyya arraba kiyya haqarraa nan dabsin qabrii tiyya kophaan ciisaa waan hin dhagaherraa waan jarri masakkaranirraa akkaan dubbadhu yaa rabbi ati karaarra natiisi amma waan hin dubbachuu deemu gara murteetitti hin deemuu deema usmee fi gurmee isaanillee qophaa'aa isin ammi kun hafuuran baasina murtiin dhufeetii obboleessa keenya himate waan ilmaansaa kasaatii miti jaartii milishaatii miti jechuu sunnarra kaayee waan ja'u himate dabbaalammoo je'ee jira yeroo takkarra lamarra murtiin je'ee jira jechaa dubbachaa ture haleellee arrallee dubbachaa jira saniif ragaan dhihaate murtiin ragaa lama fide dabbaal bayaan fide akkumatti haasa'awanitti waan ilmaan milishaa kanaa fi waan jaartii isaatii miti waan afaan naman jenne kana gastii isaatirran fidiniin jeen malee duraan gartee waa'ee ilmaan milishaatiif ilmaan kasaatii miti kajoo afaan kiyyarraan baaneedha ka murtiin dubbate bayaan ammoo ilmaan kasaatii miti kajoo lafa kaayee jira maammeen illeen waan dubbate boodaan deebi'ee gastii teetirran fidinii waan gartee dabbaal barreeffamaan garsiisellee waan murtiin afaan hin dubbatellee dubbateeti eegas booda deebi'ee gartee ijoollee gastii teetirran fidinii san dubbatee ammoo gartee bilbilaan oduun taane odoo walitti dubbachaa hin jiraanne
kan makiinaa keessa waliin jirru jaartii tana wajjin hin jiru shakkeetiin jira kaja'u murtiin dubbatee jira kaja'u ragaan murtiin fide dubbatee jira waan kanarratti ani akka gama kiyyaatiin dabbaal waanuma ja'ameen dubbate murtii waan je'een ani harka rabbiitiin jira zaa waan kana dubbachaa jiru rabbiin wooniin karaa tokkorraa maqe rabbiin qabriitii rabbiin ibiddanatti haashidu murtii dhabdee jirta dabbaal harkattee jirta murtii ijoolleen tasaatii miti namni siin jaamee jira jaartii tana shakkeetiin jira jaartii tana wajjin hin jiru kaja'u ragaan maammeen jiru dubbatee jira murtii dhabdee jirta dabbaal harkattee jirta tanumaaniin irraa bu'aan of kolcha Profeesar Usmee fi Gurmee isinii kanneetiin jira nam tokko yoon doongore rabbiin yoon doongore kiyya rabbiin anaa gaafatu qabriitii jarra rabbiin gartee kophaan ciisaa fixadhe ulii. Galatoomi Khalifoodha. Galatooma isin hundinuu akkuma gartee namni hundi dhaga'utti warras gubbaa jirtus dhageessanitti abbaan gartee himatee fi himatamaanis dhaga'etti waan ragaa isin anneetti nuti godhadhu ogtakka. Waan ragaan isin gamalachuutii fiddan dubbatan kakachiifneetis dhageessanii namni gartee ilmi namaa kun hogguu tara takka aaree miira keessa galee waan dubbatu waan dhiisu ilma namaatiin beeku ni qaxaa. Duuba dubbii ammaan tana nuti gartee dhaggeeffanne kanarratti murtii yoo gartee dabbaalitti gartee jechuu baattellee akka uummatni ati maqaa dhooyte sanii jettee akkuma gartee osoo bilbilaan dabbaalitti hin jiin maammee biratti jette sanitti bilbilaanii yoo dabbaalis waan kana kakaasu taate akkanuma lafa ka'een kaasu namni kun waan kana jettee jirtaa dubbiin sirratti jiidee jirti jechuudha. Saniif dubbii gartee waan maqaan na balleeffame jettu dubbii dubbii ati jette saniif waan kana fudhachuu qabdaa jechuu kun waan gartee ragaan mirkanaa'e. Dhaabbadhu gana dubbata akkana siin jenna waan gartee ummanni ittiin araaramu sittiin muran murtii fudhachuu qabdaa gurmeessa ittiin qottu. Akka hanga galgalaa as jala teenyee ragaa biigama dabbaaliin dhuftees tagamaa obboleessa keenya ragaa maammeedha ragaa murtii guutuu kan maammeet irraa dhageenyetti illee dubbiin akka deemaa jirtutti wanni nu mul'ate anammoo wanni ifanaa galee akka dubbiin tuni obboleessi keenya murtii guutuu wanta deemaa jiru kana keessatti obboleessa keenya baakandaa irratti daba oofeen nan mul'ate. So murtii guutuu bakka kanatti maqaan irra kaa'ame hin jiru isa obboleessa keenya wanti godhe obboleessa keenya dhiifama gaafachuu qaba. Uummata Oromoo bal'aa hanga ammaan tanaa akkana rakkisaa ture kanallee dhiifama gaafachuu qaba. So tana gaabadii manni itti haamuru. Galatoome. Dhugaa rabbii takka heerri kana na dhibeen beeku immaa iyyasaatiin dubbii tana dubbari dhumarratti waan rakkadheeti waan nuti ilaali gamana qabnee murtii waan godhee yookaan godhee dabbaal waan godhee odoon taane dhuguma rabbiitti ilmaan sanii fi jaartii sana akka bakkaa rakkatee sanii fi dubbii tana mirga irraa baanee laalle yoo rabbii keenya biraan taate dhugumaan nama laaleessiti manguddoon heerani murti malee yakkan murtu namni tokko kan yakka kana muru manguddoon sadeen yakka murtee akkuma hawaasa kanaatti manguddoo yakkani murti malee badii murti malee yakkan murtu heera kana manguddoon baduma murti malee yakkan murtu heera kalee dabarte namni tokko ka badii tana dhiifama gaafachuu qaba jedhus obboleessa keenya fayyisoo qaba jedhus manguddichi tokko akkuma hawaasaatti hawaasni namni 4,500 manguddoo gartee heera murtu akkuma nu gootetti nama yakka muru tokkos qopheeffadhaa yakki muramu qabaa jechuudha dubbii tanarratti ammoo akka heeraatti namni badii muree yakka muru namni ati dhabdee jirta ati harkattee jirta jiru waan tana godhu qabda jee heeram badii muru ammas galte kanaasumaanuu bara. Haqni kiyyaas ba'uu qabaas biratti. No. Etirifna abshira qabadhu mutu raddu. Dubbii dhaalte jeniin heera dhaale jeniin akkasitti heeraan
namni tokko walii machaa oduu jiru namni biraa yoo himannaa biraan dhiyeesse heera dhaale jeniin akka afaan aadaa teenyaatti hin ta'u wanni akkasii. Obbo Khalifa waan tokko qosi gaafadhu. Obboleessi keenya san as jira isallee sila ol baaftanii tol bakka tana taa'ee das na godha agasuu. Bakkaan diin. As jala jira isallee ol baaftanii bakka kanaa nuu taa'u. Galatoomii waan nu jala gartee nu himte. Galatoomii Hamza gurmeessa dubbii sirriitti achi deebite dubbiin gurmeessa itti qotu. Keessatti an akka gama kiyyatti yoo dubbinaa kan galatooma dhugaa dubbannee tuma bakka qabrii teenya kophaa cifna beete mana keenya gallaa. So murtii guutoon dhibbarraa dhibbatti waan dubbii tana beetaa dubbiin nama hundaafuu ifa galaa. Ammoo murtii guutuu hanga isaatitti innillee ragaa gama qabuun dhiyeeffate ammoo ragaa inni qabuutu waan dubbii yeroo san nuti kakachiifne alatti manguddoon kakachiifte alatti waan gama duubaatiin deemaa jirullee ragaa irra bahe. Dubbiin ragaan gama murtii guutootirraa fi gama dabbaalirraa maach godhe asirra nu guutuudha. Kana caalaa wanni irra deebine dubbannu akka illee hin jirtu. Maammeen saahiba murtii guutooti. Murtii guutoo waliin nyaatanii dhugan ammoo dhugaa dubbatee dubbii nutti ulfaattee nuuf adda dhoosee haa galatuumu galata qaba. Maaliif dhugaaf jiraanna waan ta'eef jecha murtii guutoo balleessee jira. Dhibbarraa dhibbatti balleessee jira. Waan kana jalqabarraa'u boo'icha gurbaa obboleessa keenya akka isaan malutti akka uummanni Oromootillee beekutti obboleessa keenya nifama gaafatee. Fayyisaa waan obsaa Yusuf tokko nu walgalchaa dubbiin illee ta'e manguddoodha. Obsaa Yusuf illee nuti heera murree malee yakka murree. Heera murra malee yakka murru laala. Heera murra malee yakka murru. Nuti heera muruudhaan nu qaba. Ha yakka muru obsaa Yusufii yoo nama hundaa ta'e obsaa Yusuf kun nama guutuudha nama jabaadha na fakkaata. Namni as jalatti illee maqaa isaa kakaasaa jiranii. Obsaa Yusuf hootuutii yakka kana akka hawaasa Oromootiif ifa gootu obboleessa keenya bakkaan diillee galcha. Haqa isaa galee kana haala deebitu. Abbaa Gadaa. Ma waan takkaan dubbadha Khalifa bakka tanatti murtii guutoon balleessee jira waasii haa hammatu duraan duratti jechuudha. Bikoos amma badiisaa tana manguddoon za'aa dheeraa asirra teessee dubbii tana gamaggamtee xiinxaltee jirti badiin ta murtii guutoo irra waliigallee. Okay, an balleesseetiin jira durarratti waasii kiyya Alex Taayyeeti wabii kiyya yaam. Okay, Alex Taayye waasii ta'uu fi dandeessa. Yoo waasii ta'uu fi dandeesse takka takka katabadhu yoo ol baafna. Galatoome gurma kiyya asirratti waa dubbachuu danda'a? Dubbadhu hayyee. Hayyee afaan kee deemaan si qabe galatoome namni tokko oguu balleesse badiisaa san waasii qabdi. Waasii san irratti waasiin isaa bakka bu'ee fi adabbii takkaa'u balleessaa san gaafatti murame yoo inni balleessaa san gartee waan silaa fayyisaa isaa san hin godhin itti gaafatamni nama gartee wabii isaa yookiin waasii isarraa teessanii waan ta'eef waasiin dhiyaachuu qaba achirratti himtullee murtii waan silaa irra muramuu qabu ni murraa jechuudha. Laali Abbaa Gadaa akkam seete? Manguddoon irra deddeebi'eetiin isin dubbachaa ture manguddoon heera murtiin isiniin jedhe. Hayyakka murummoo waasii haamsiseeti waasii san boodaan hawaasii haamsisuuf hayyakka muru kun obsaa Yusuf itti ol baafanne nuti ulii hammuma dubbachaa turre sun nu qaba malee ulii dubbii keessaa baane jechuu kiyya. Galatooma ulfaadha. Sanumaan barbaadee. Dabbaal biratti immoo waatu nu hafe booda irratti gu heerri murame booda dabbaaliin waan jennuu qabna. Obsaa Yusuf carraan keetiiti waasii irraa eegale waasii haamsisii kara dubbiidhaan nu deemu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manguddoo teenya galatooma obboleeyyan keenya kiristaanaatis shamaa harka fuunee duraan dursee manguddoo teenya galatoomaadha ulfaadha bulaa horaa deebanaadha. Itti dabaluudhaan akkuma manguddoon na dura murteetti
murtii guutoo badii isarratti deebitee badii isaa fudhatuun dirqamaammee murtii guutoo wabii nu yaame dhiifama wajjin. Wabii Alexi Amensa Alexi yoon fudhadha jeeti anne isin deebisa yeeboota. Asuma jala ture. Alexi baadna. Dia jira. Koy Alexi mee takka abaabol darbe. Diduu isaatii fi diduu dhabuu isaa namni as keessa jiru tokko Afaan hin dhageenya danda'u. Alex olkottu. Cubbuun irraa eegaa baruu nu galti dubbiini. Diduu isaa afaanummaan ani hin ta'u haa jedhu malee nama wabii didees baay'isawwee herree waan jedhuun qaban yaama. Soto jira bara Alex taa'ee takka takka barreessime Alex. Yoo jiraate olgorcha warri monitara. Eso no fakkaata barbaadu. Ini jira, orang ini dari jira kapin begitu sih. Abo assalamualaikum. Kabultan hundi keessanuu kan bultan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ani murtiin hiriyaa kooti waan baay'ee wajjin dabarsineera wajjin nyaanneera wajjin dhugneera jiruuf jireenya keessatti wanta baay'ee wajjin dabarsineera garuuti dhimma kana keessatti wanta baay'eedhaaf inni osoo wabii waammadhe akkanaa ta'u nan beeka dhimma kana keessatti garuu namuu akka naannoo isaatiin akka bakka jiraatuutiin hawaasa wajjin jiraatu wajjinii tumaa mataa isaa qaba. Seerattiin bulmaata mataa isaa qaba sii galee. Saniifi ani wabiin murtiidhaaf gaafa wabii ta'u seerri tumaan keessan maal akka ta'e seerrittiin bulmaata keessanii maal akka ta'e hin beeku. So namootuma isin keessa jiru keessaa dhimmi kun naannoo keessa jirtan keessaa namni wabii isaaf ta'u dhabameeti amma. Alex, Waan kana meen adda baasaa fi akka heeraatitti Alex atilleen akka heeraatitti Khalifa Ogutaka, Alex, lafatti miti haasa'u jiru akka naannootti ka'etu as gubbatti haasa'u jiru akka gartee nama hawaasa ganda takkaa dhufeetti hojii haasa'u jira. Kuni waan gartee ganda kanaa ganda sadii jee nama gartee. Gandaafi miti noo. dabalataan Alex dabalataan obsi dabalataan akka heeraatti dhaddacha nuti dubbachaa jirru dhaddacha nuti itti heera dubbachaa jirru murtii guutoon kun saahiba kiyyaa jaras gubbaa dubbachaa jiru kana niin beekaa jettee caayaa nu bira gatteessee afaan kaayachuu jirta. Oduma afaan kaayachuu jirtuuti gaa namni akkuma wal beekuun akka haala amala wal beekuun wabii wal yaammata malee akka gandaatiin akka amantiitiin akka waan No, gandatti miti Khalifa wanti isin hubachuu qabdan kara akka naannootti naannessin kaa. Kara biraan naannessin kaa. Itaaf moonta urgaafadha kadhiisa. Dhumaa qaba namni hubachuun qaban akkaataa itti bulmaata keessanii hubachuun qaba laal. Saayaan isin taa'aa jirtan bar. Wabii jechuuni hoguu wabii si yaammate namni tokko kophaa gadi hin ba'u yakkan dheeheeffatu wabii taateetii fi saahiba kee dura deemtee amma fakkeenyaan si godha yoo nawwaa balleessee wabii si yaammadhe aboo wabii ta'e yattaa ol haata dhaabbattaa waliin manaa gabbaana badii teessan dheehiffadhaan hunjaanii nu muranii heera hoguu gabbaane aboo Khaliifoo maaliin dubbiin tun dhumti balleessite dhugumaan balleessite nama akkanaas hin seene naan jetta haasawa keessatti naan lola ati lafan dandamne dubbii tana maaliin firraafin naan jechaa aboo Alex dubbiin tun na jala gorte ergaadha na jala gorte naggalte dubbiin tuni naggaltee fi naggaluu waan beekuu waan guddaadha aboo qarshii 100 kanaan qaba qarshan 50 kanaan qaba manguddoodhan ol deebisi obboleessa kiyyaa waliin na fayyisisin jeetiin waan hin qabu si harka kaayee ati na dura ol deebite keessatti hin deebin ol garagale. Sorry, narratti bilbilaniiti wallahi. Okay, ishi itti fuudhu. Qarshii 50 yookaan 100 qabu si harka kaayee na dura deemte aboo gurbaan kun balleesse saahiba kiyya aboo gurbaan kun balleesse waa lafan dandamne innilleen za'an tun za'a akkanaati Khaliifoon kun nama harka qalleessa subhanallah jettee Okay, akkas taanaan. Oyi qasimin bitaa fakkeenyaan si kannaati heeran beektu si galcheeti yoo wabiin taanillee si nama biraa godhate gurbaan wabii si yaammatani ta'a anaa miti qasi yaame. Okay.
Akkasit dubbii ol garagaltee nuti waan ati gurbaa duraan deemaa dhufte hormaa taatu, hoolaa taatu, dibicha taatu, gaala taatu waan dubbii tana nifitti jennee yaannu nu manguddoo wal gaafatee aboo sii fuunee dabraa isin hin jenne akkasii isin irraa finna amma sii galtee. Naa galteem. Laal amma akkami beektaa wabii gaafa jedhamu akkasa mana murtii sana anatu qabee dhiyeessaa anatu akkan taane. Yoo inni waa harkaan qabaanne amma beellama nutti qabdi beellama sanirra yoo dhiyeechuu baate inni nuti murtii guutuu irraa hojiin qabnu si barbaaddanna malee ammas ana beeka. Okay. Haa ta'u taate. Hayyee. Okay. Thank you. Niin taaf. Hayyee obsaa Yusuf itti deemu. Yee galatoomaadha. Naggal. Inboxii teelaalme. Ayyee gutak. Galatoomaadha hundummaan keessanuu dhiira jechuun dhiira waa lama beeytuu jiran naggaltee fi naatti galtee. Kanaafuu naggalteedhaas rabbiin waa beeksisuu naatti galteedhaas rabbiin waa beeksisuu Aleeksi Taayyeedhaa galatoomii nuti amma booda murtii guutuu wajjin dubbiin qabnu yoo feetan isin waliin gabbee ol deebi'aa. Bismillahirrahmanirrahim. Obboleessa keenya abbaa qeeroodhaa lolchiisaa qeeroodhaa nama ture ijoollee isaa guutuu fuudhee shakkiin hunda keessa naqe. Shakki bultii manaa idduudhaas naqe. Waan kana taateef obboleessi keenya murtii guutoo silattuu namni maallaqatti hin fayyu. 150 birrii Itoophiyaadhaa tamataan hin dhukkubiniin nutti ol deebi'aa ta cicciramaa hin qabne. Hahaareya hidhaa guutuudhaatiin Aleeksi Taayyeedhaa nutti ol deebi'aadhaa. Diskaawuntii nuu godhaadhaa, maarree nuu godhaadhaa, kana nuu godhaadhaa isin qabdii murree muramtee qaba uummata keenya. Galatooma baarakallaahu fiikum. Tole dhiifama dubbachuu danda'a? Gaaffii. Isa waliin mari'annee sanitti deebinaa? Kaa gabbaataniiti laal wanni tun heeraa muramtee miti yoo feete si WhatsApp walii qabdanii maal walii qabdanii gabbaataniiti waan jettanii nuti maanta maallaquma isinirraa lakkaawwachuudhaaf hiidumaa fassattaa'uudha jirra malee waan biroo bira waa takka dubbiin haasawamtee dhumtee mire tanaati. Nuuni mari'atin idee miitiin marraa wanni taate hojii mari'addu. Murtii guutuu fi Aleeksi duwida nu garsiisa. Nuti hangasittuu manguddoo waan feene haasoyinaa galatoo. Waan feene haasoyina amma gaa waan feene haasoyina jirri nu biraa deemaaf irraa akka nu dhageenyetti. Ilaal osoo jarri deemne. Bakka amma yatte sannaa dhiisii usmee booda irratti waan. Lakki murtiidhaa fi amma gaa eega dubbiin gartee kaabara amma karaa gartee yakkisan abbaan muramuu achi dabaree bire. Dabbaalii fi murtiin mataa ta'e dabbaalii matamaa ta'e murtiin dabbaal dhiifama gaafachuu qaba takka ta duraa. Sigalee dubbiin asii dhumuu qabdi mire. Guyyaa kidhume booda kaasanne usmee guyyaa kidhume booda bar. Usmee kiyya osoo reefki jiruu namni diifa faanii qabe. Bayyannaan ifin jaayee. Bayyannaan dubbii amma dabbaal bira nuu deebite kaa dabbaal bira. Dhiifama. Amma nuti amman guddoon ammasil caayaa keessa waan feene haasoo kaawulii dabbaal obboleessa keenya xiqqaadhaatii guddatarra jirta nama ol guddatu waan namni bilbilaan siin jee wanni takkatan waan dila kana dubbii waan isin bilbilaan waliin jettan irraa kaate nutullee dhaddacha kana oolche dhaddacha nu oolche dubbii tana waan bilbilaan obboleessi keetiif ati waliin haasooytan. Social media irra fiddee dubbii dila kanaan fiddee waan kana godhuudhaaf ijoollummattuus jala gortus waa miira keessa galtee haqaan baasa jettus bakka malee dubbatte yoo dubbachees bakkatti dubbatu qabdi waanni hundi bakka tanatti atis booda waan sin jennu qabna ifirra qophaa'e taa'e. Okay? Akkasi. Manguddoon isin Aleeksi Taayyeetii fi murtii guutuu waliin bilbilaa yaa'anurraa maduuyitan nu garsiisa. Laali booda waan dhaloonni boru akkatti gartee waliin madeessine akka aadaa abbootii teenyaatii wajjin hin taanuma waliin haasoyne akka dhaloonni gartee boroo nuuf namni wal dhabellee addaan namatti adda baasu sanuma addaan baasaa deemna.
namni waan rabbiin illee waan jee wallahi aybii ilma namaa takka namni dhoyse isallee rabbiin aybii isaanii dhoysa waan keessaa waliin jettan yoonii fi hamma feetan wal miidhaa qabaattanillee yoonii fi hamma feetan miidiyaa irratti wal cabsuu barbaaddanillee yeroo fudhattanii hogguunii fi yeroon geesse dubbattan malee akka hawaasni keenya waa meeqaas keessa badee seeta arbi lamee wal lole caccabu sambaleetaa jetti hawaasni Oromoodha. Yoo sii fi murtiin kan wal dhabdan taate wanni guddaan isin laaluu qabdan gargaarsa obboleessa keenyaatti karaa dhaabbataa shakkiin hawaasa keessa dhuftii hawaasni keenya gargaarsa obboleessa keenyaa kan inni dhaaba kaja'u qaceellotti gadi fageenyaan isin dhagayamu qabdi wal dhabdee teessan dura dantaan obboleessa keenyaa dursu qabdi kaja'u isin lachuutu irra dhaabbatanii dubbachuu qabdan waan irra wal miitaniif yaa carraa siifin kanna dabbal kiyya carraa siifin kanna waan irra wal miitaniif atillee miira keessa galtee dubbachuun mala waan obboleessi keetiif ati waliin jettan waa hedduu dhoysuun mala ammumaa waan hedduu waan waliin jettan jiraachuufaan mala ammallee waan hin jirre tan biraa gartee tan nama biraatiif ati wajjin haasoo jettanii jiru ulumaafuu barnoota tasii taate waan siif obboleessi kee kanaa duudhaa wajjiniin haasoo jettan obboleessa paablika irraan fidinati zuulii dhuga siimna antanumaan siin jakka jaarsaatti yoo Marianne jirra deebine dubbachuu. Obsaa Yusuf dubbifta malee nuumiti obsaa Yusuf dubbisi. Ogutaka obsaan qabadhu ogutaka khaliifatti aaneetiin dhaamsa tokko dhaammadhaadhiisi dabala badhu dhagaa jira keenya laali sooshaal miidiyaa kana gubbaa fakkeenyaaf jechi tokko kanamaa afaanii bee kaga dhufe bikka inni dhaqu harkuma jirtan ani kama taa hiyyaatti immoo fakkeenyaaf Bati June dabarte kana keessa social media kana gubbaa waggaa 20 social media gubbaa kan jiru actively jechuudha. Hankam social media kana gubbatti wanni gadhuuf hawaasa kan hankam takka akka isin miituu fi hankam takka akka isin gartee duudaa garaa waa gootuu fi waa miitu takka takkatti beeyna. Waan san ta'eef waan gartee aarri fadhe yoo jiraate barnootuma taati isin qofaaf osoo hin taane kabiraatiifuu waan keessaan walit dubbatan keessaan fixachuu tachi deemu waan miidiyaarraa fixu wanni gartee keessaan waliin jettan miidiyaarra guuduftu abbichi waan san namicha jeesanii kaabbaan silaa jaameen sana guuga fidus shororkaa hawaasni shororkaa ofii konsekweensii gartee wanni gadhufte san qabdu eenyu sababa tahee hogguu gaffiduu deemtu sanii waan kana eenyu sababa tahee dubbiin tun aanatti sanii deebiti wanni jiru siif dubbachaan jiru beek dabbal hunduma gartee namaa sooshaal miidiyaa fayyadamuuti waan san akkasitti adda beekuun hedduu takka barbaachisaadha gartee wajjin jiruu jireenya hawaasaatii fi hawaasa kana ka gartee boru yoo uummanni keenya rakkate yoo uummanni keenya miidhaan takka rageesse itti gabbaanee uummata keenya kana gartee akka hawaasni keenya jaalalaan qalbii takka gartee qulqulluudhaan uummata ifii gargaaru godhuuf wanni akkasiisan yoo dhaabbattee tokkummaan hawaasaatii fi jaalaltii isin warra miidiyaa fayyadamuu gartee kanama gargaarsisuu fi rakkoo dhuftee hunda gartee bira dhaabbatee onnatee akkasitti akka namni rakkoon san furmaata argattu godhuufu positively guddachaa deemtanii jechuudha. Saniif waan akkasiif irraa eegaa wanni san waan baakfaayirii isiniif fidduu tarmaan isinitti hima. Kanaaf kan ittiin yoo nageemta kalifa. No, me Alex tayyoo waan dhufee nu bannatti. No, si kannamuun qabu. Alex tayyoo waan dhufee nu bannaa qoomee dabba. Galatooma ulfaadhaa as keessatti carraanaa kennuu keessanii fi badiin uumame dogoggorri uumame dogoggora guddaadha. Sana nutis dhaggeeffachaa turre hawaasnis dhaggeeffachaa ture. Dhimma maatiitiin parsanaalidha kan inni attaak godhame waan ta'eef badii guddoo hojjate dhugaadha. Nutis murteessitan kana itti amanna haqaan akka murteessitanii garuuti wanti isin ilaalcha gochuu qabdan gurbaan kun nama biyya keessa jiru miti hojii mataasaa qabus miti nama reefu aruuza godhatee reefu
jiruu mataa isaa jiraataa jiru waan eegale waan ta'eefi guddoo nutti murteessitan san nuuqalli isaati akkasitti mari'annee 50,000 haa dabamuu fi akkasitti nu ilaalaa jaarsoliinis gidduutti warri murteessitanis. Ayyee, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manguddoo teenya ni jirtanii mi? Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurmeessa obsaa Yusuf dubbii harkaa qaba. Gurmeessa obsaadhaa wajjin deema. Maaya balloorraa maaya qalloodhatti nuu deebisaadha. Wanni harkannee oliin deebinee fi gartee obboleessi keenya kasilaa gartee afaan mucucaatees barana fuudhee jira. Baranoodha. Waan kana 50 ol deebinee isin ammoo 50 nu murteessitanii maaya balloorraa maaya qalloodhatti nuu deebisaadha jedhanii mee Gurmeessa Khaliifoo Piroofeesar Usmee namni kun muutuu irraa qabadhaadhaa mee haa wal agarru. Gurmeessa adeem. Galatooma namni badiisaa amanuunu beekee waan guddaadha. Egaa badiisaa amanee maayaa guddoo irraa maayaa xiqqoo nu bu'aa jeewaaseen isaa hangama kiyyaanii akka nama tokkootti waan kanarraa qabareetiin jira. Ammoo ammatti tadeebiin qabne jechuun 50 yoo godhe ni taajeetiin taqabbala. Meedium. Piroofeesar Usmee. Piroofeesar Usmee si bira jirti. Muutirra jira. Ayyee galatooma bari telefoona biraa tokko bu'een dharraa dhaabaa waan biraarraa hin jira jechuun jira. Maal jettee Gurmeessaa maal jettee dhiifama naa godhaa dhiifama guddaa. Akki jee anaatu siif himaa eega gartee gurbaan akkasitti jee liqiidhatti hin feenu wanni hidhatti hin feenu ilmi namaa nama naggaltee beeku eega gartee naggaltee beekee tana fudhate 50 irraa qeeballee ammumatti jeeti manguddichi keenya Gurmeessaan yaada isaa khannatee amma si bira jirti si gabaa. Waan gartee Gurmeessaan yaada gartee wabiin murtiidhaa dhiyeeffate irratti accept godhee qeebalee anilleen isaa wajjin qeebaleetiin jira. Abshira. Oma Khaliifoo si bira jirti. Mut godheetiin dubbachuu jira. Ani dhugaadha. Namni tokko badii tiyyaa fudhadhee gangalachuu dhiisee yoon gangaladde solloqaa madaanii daadhaa beekee gurbaan dhugaadha haaloo unurraa qaba. Amata kana fuudhe obboleessa keenya. Wabiin saatilleen yaaduma bareedanuu dhiyeesse. Ani akka kiyyatti qeebaleetiin jira. Asumatti immoo akka manguddoo tokkotti yoo anaa heeyyamtan wayin isin kadhachuu barbaada. Akka manguddoo tokkotti. Dhugaadha namni dhugaan nama qubsa malee waa yakkee nama nyaachuun nama hin qubsitu. Murtiin bakka tana keessatti akka dogongoree jiru fi bisni beekanutullee agarree jirra. Dhugaan nama qubsa obboleessa keenya dhugaan fayyifatee gargaarsa gartee dhimma dhuunfaatirra walitti hin dhufne gargaarsa isaa kana dabbaalfaa wajjin ijoollee teenya ta'u wajjin eegalanii irratti obboleessa keenya kana wajjin hin gadhaabuu irratti yoo nu bobba'ee amata kana fuudhee si qilleensaatti yaa'u jira. Qilleensaatti yaa'u jira. Egaa ani amma manguddoon hin jechuu jira hawaasaan hin jechaa jira malee nama biraatii miti. Qilleensaatti yaa'u jira. Yakka kanaas irraa maarree fi jilbiibsatee obboleessa isaa dhiifama gaafatee hara obboleessa isaatti fayyisu. Gargaarsa obboleessa isaati irratti dabbaalfaadhaa wajjiniin aannanii gurruu obboleeyyan isaa wajjin walitti ta'ee akkuma duraatti waan karaa dhaabbate
yoo rabbii keenya biraan taate waan irra wal dhaban obboleessa keenya kan mana namaa keessaa amaarri gaxaree haala jiru san irra dubbiin kaate garaa qulqulluudhaan akka obboleessi keenya gargaaramu irratti dubbiin takka tan heerri ja'uus ni jirti. Nama aruuza taa'u amma inni aruuzaa ba'u eeggatan malee wanni jiru takkaas ni jirti heera keessa. Waan kana yaada keessa galfachuudhaan gurbaa kana yakkasaa silaa arranaa anumarra quuftanii bira naa qottanii obboleessa keenya fayyifatee dabbaalinni fi ofii waliin ja'anii gargaarsa obboleessa keenyaati irratti wanni biraa akka waliin dhufne yoo rakkoon biraa dhufte waan keessaa waliin ja'an keessaan nu bilbilanii bilbila keenya ni qabanii akka nuti jidduu laallu akka gargaarsi wanni isaan irratti karatti eegalan karatti hin dhaabbanne akka wali buuteen gamaa gamanaa gandaa fi gandaa gosaa fi gosaa hin babal'anneef keessaan nu yaammatee akka keessaan dubbannuuf asumara dhaabbatanii waan kana gorsa godhatanii gargaarsa obboleessa keenyaati irratti akka nu xiyyeeffataniif yakka kana silaa anumaaf jecha ana nyaattanii silaa gargaarsa kana yakka kana naa bira kuttanii fi tan jedhu jilbiibsaddeetiin manguddoo gaafadha. Ayyee carraanaa kennitanii maanguddoon. No siimiti siimiti. Alex. Alex singenya dhaabbadhu galatoomaadha. Takutte guddoodha taaftee guddoodha jette Oromooni. Obboleeyyan keenya dabbaalii fi murtii guutuu yoo walii galan waan tanarra guddoodha dalaguu danda'anii. Waan goolii ammaan tana gartee qabanne kana maallaqni nama fayyisu obboleessa keenya kaa gita bittuun ilmaana bashaadha namaan nama nafxiin gad darbite san imimmaan isaa irraa haquudhaatiitu waa hunda dura dursaa wanni sun irratti gufate wal dhabbii ijoolleen teenya wal afaan deebite tana bakka kanarratti afuufaan madaan fayyifnee jaanii itti qabaan itti uwwisaan taatu itti Oromoon waan kana taateef cubbuu Oromoodhaa sodaatanii irbuu Oromoodhaa sodaatanii ummata keenya akka dhaddacha turretti akka caayaa turretti yoo Oromoon sitti as deebitee namni sadii sijje ol kaateeti jimaa kataaraa duraarraa bareedduurraa nama guuruun beeynetti ergiteeti nama jimaa san guuruun beeyneetiitu dhaqee jimaa san cabsa hoolaadha qalta waan kana taateef as keessatti ani rabbi antaniin facaase naammayirin wallaahi wa billaahi wa tallaahi itti istiilammaan tana kaleeysallee ijoolleen tunquba qabdii bakkaan deemutti ijoollee tana hundaniin zallamee dhiibamaan gaafadha murtii guutuu kiingeechaadhaatiin ture bakka isaan walgahii qabanitti kunoo Hamzaa Haajiitilleen as keessa jira jechuudha. Ammoo arra badiin sun deebiteetti isarratti argamte ammallee obboleessi keenya akkuma jiru sanitti fayyaan xiyyamma tana hunda dura walitti deebi'anii badhaasa Hamzaa Haajiiti murtii guutuu dabbaali torbaan guyyaa akka arraatti Aleeksi Taayyeeti riizaltii kanaa olii nu garsiisuudhaan dhugumaan fayyanii walitti deebi'anii obboleessa keenya san akka ajaa'ibaatti mataa ol nu qabanii nuus irratti hirmaachisanii mataa ol nu qabuudha qabanii waararri birillee maashoodhaa ta xurii fuute tana haqanii akkasitti ijoolleen teenya tun ol kaatee waan kanaas mucaasaniis finnee du'aayii goonee fi ijoollee teenya bobbaafnee hanga guyyaa akka arraatti riizaltii bareedduudhaan natiijaa bareedduudhaan addaan galuudha qabna anillee reefuun taneef dhaamochaadhaatumaan ol ka'ee wanni sani muree jechuudha maaliif jennaan obboleessa keenyaafuu dheengaddaa laagalee kaayoo san hin dhooynee fi waan kana taateef fayyaan teenya ijoolleen tun waliif fayyuudha hoggaa ijoolleen tun waliif fayyite fayyisummaan mucaasanuu fayyisummaan obboleessa keenyaa sunuu tanaa jeetii yaada yoon dubbii isinitti guddisan folchaadha anilleen jilbiibbadheetii waan kana isin gaafadhaa jechuu kiyya obboleeyyan kiyya baarakallaahu fiikum. Okay, yo Alex radumte warri komantii annee jaanii annee galchaa jirani. Oi taana amma anaatti uffataa qoy uffata akka walitti nurraa laaqina dhiifama wajjin. Obsa dubbumatee tanan siif ta'a. Maaliif yeroo hedduu beektaa dubbii takka waggaa qabne
osoo dubbii san galmaan hin geenne irra turraa matallee waanuma sooshaal miidiyaa irra deemaa jiru ni agarra. Ammaan dubbii tana mataa walitti qabuudhaa fi murtii guutoo dhugaadha. Badiin namni waan galte beeku dhiira. Badii fi fudhachuun dhiirummaadha. Namni dhiira nama dalaguu balleessaa. Nama dalaguu waa tolchaa. Badiin ni argamti. Wanni gaggaarillee namarraa ni argamti. Badii isaa fudhatee aanan makka fayyatti. Wannummaan dubbiin tun rakkaateewu gargaarsa imimmaan obboleessa keenya rakkina obboleessa keenyaa qoorsuudha. Ammaan tana ani gama kiyyaan jecha akka fayyatti murtii guutoo osoo gamanaa gamana hin jenne 50 akkaawuntii baakaandii isa bira ni jirti achirra cala'u godheetuma visiita nu barsiisee dubbii tana xumurree keessaa ba'uudha. Maaliif fayyaaf deemna ammoo murtii guutoo fi dabbaal nama dalaguu wal dhaba jara keenya namni hin daleene bakka itti wal dhabuu hin jiru. Isaan lachuu hojiirra jiranii arrallee waliin muufachuu danda'an borus waliin hojjechuu danda'an iftaan illee wal dhabuu danda'an kun hojiidha nama hojiirra jiru gargaarsa hawaasaati imimmaan hawaasaa qorsuudha. Akkasuma biraa dabarruu isaan lamaan walitti araarsinaa ammoo murtii guutoo badiisaa eega gurraan geessanii akkaawunti isaa irra cala'u godhee risiitu nu haala baasu tana xumurree irraa dabarree dubbii biraa dabartanii okay. Hayyee gurmeessaa galatoomii obboleessa keenya akka hangafaatti har'aan tana gartee manguddummaa kana keessa kan dursee khaliifoonii gartee wooma silaa isaan dandeettii isaaniitiin ni goona jedhanii 50 nu gaddeebisaa jedhanii dandeettii isaaniitiin dubbatan sanillee waan kana bira naa dabraa fi ijili badheetiin isin gaafadha badii tagartee tanan ta'in tatana olii itti murraa waan ja'uun gad dhufe waan sanaatis akka manguddoo tokkotti lakkii 50 itti muramuu jette manguddoon amma as keessatti jirru anaa fi khaliifoo fi ati obsaa gartee yakka kanaaf akka muruu fi ol baasne bikka tanatti murtee egaa anis waan na fakkaatu agartee waan qixaaxa maali murtii obboleessa keenya gartee araarsu san waan na fakkaatu akkaan dubbadha. Galatoomii obboleessa keenya gurmeessaa gartee akka manguddootti waan kana waliin itti hirmaannee xumura siirra waliin gahuudha. Duuba manguddicha keenya eega inni nu gaafate waan maqaa dhahee qabaa. 50 sanii gartee har'a 50 san ergee waan kana keessa harka fudhachuutu nu miidha malee 50 kafalamee yoo harka keessaa fudhatee nu miidha. Yoo ammoo akka obboleessa keenya jeetti 50 san irraa dhaabbatee gargaarsa obboleessa keenyaa kana sadarkaa duraan itti eegame olitti itti hirmaatee ijoollee tanaa wajjin obboleeyyan isaatii wajjin itti hirmaatee waan silaa eeggamu sanii olitti yoo gaggeesse irra wayyaadha waan jedhuu gaffide duuba ani akkana fakkaatutti